Akkam-jirtu hordoftoota tiyyaatii bagana gangara tiyyaatii dhuftan har'amoo wantoota gonkumaa fuula keenya tuqsiisuun qaban isinii fidee dhufeera. Gara viidiyoon deemuun duratti chaanaalii Oromoo koo kan jedhu kana chaanaalii Oromooti nyaata adda addaa kan aadaa Oromoo ni hojjetti, wantoota babbareedaa hojjetti. Kanaafuu seenaatii subscribe godhaatii akkasumas like gochuudhaan jajjabeessaan isiniin jedha. YouTuberoota Oromoo nyaata hojjetan baay'eetu jira. Oromoon koommoo isaan keessaa tokkodha. Kanaafuu seenaatii subscribe godhaa jajjabeessaan nyaata hojjetan kanneen baay'ee jajjabeessuu qabaannaa jechuudha. Biyyuu hin qabanii itti faajanii nyaata yeroo hojjetan yeroo namarraa fixaa humnas fixa baay'ee tokko ulfaataadha. Kanaafuu jajjabeessaan isiniin jedha. Yoo deemnu tokkoffaa irratti loomiidha. Wantoota gonkumaa fuula keenya irratti tuqsiisuun qabaanne namoonni tokko loomii fuulaaf ni fayyadamu. Dhugaadha, loomiin viitaamin C qaba. Garuu faayidaa akka qabu sanitti asiidis qaba. Kanaafuu yeroo fuula keenya dibannutti asiidiin isaa fuula keenya amala nu gubuu qaba. Akkasumas fuulli keenya ni miidhama, waan dandamachuu hin danda'u jechuudha. Loomii qofa yoo cuunfinee kan fuula yoo dibannu ta'edha jechuudha. Loomii yoo fayyadamuu barbaadan wantoota uumamaa mana keessatti qophaa'an jechuun maaskiidhaan fuula yeroo qopheeffannutti loomii baay'ee xiqqaa ta'e itti buusnee fayyadamuu ni dandeenya. Gara biraatiin loomiin fuula namaaf laaffisa jennee loomii cuunfinee fuula keenya dibachuu hin qabaannu jechuudha. Baay'ee tokko kunuunsa gochuu qabnaa fi fuula keenya takka yoo bade achi baay'ee waan nu rakkisuuf fuula keenyaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabaanna jechuudha. Lammaffaa irratti kireemii fuula nama addeessu. Kireemii fuula nama addeessu baay'ee badaadha. Keessattuu yeroo mara dibannee yeroo dhaabnutti fuulli keenya qaama keenya wajjin wal hin fakkaatu jechuudha. Fuulli keenya adii, mormi keenya fi harki keenya immoo kan biraa ta'a jechuudha. Nama biraa fakkaannaa jechuudha. Qaama keenya wajjin wal hin fakkaatu jechuudha. Sadaffaa irratti beeking sodaa. Beeking sodaa durmaayyuu fuulaa jedhamee hin hojjetamne. Yeroo baay'ee viidiyoo irratti ni argaa. Viidiyoonni ijoolleen adii hojjetanii ni ilaala. Fuulaaf gaariidha, kanaaf gaariidha jedhanii garuu beeking sodaa kan fayyaduuf daaboo, kukiisii fi keekii fi kan kana fakkaatan ol kaasuuf yookiin kof godhuuf inni immoo kan hojjetamu keemikaalaani. Kanaafuu fuulaaf jedhamee kan hin hojjetamne gonkumaa fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Keessattuu beeking sodaa baay'ee tokko badaadha. Fuula keenya wantootuma arganne wantootuma viidiyoo namni hojjeteef jecha fuula keenya dibachuu hin qabnu jechuudha. Kan fuula keenyaaf nuuf ta'u kan fuula keenya nuuf hin taane nutu murteeffata jechuudha. Kun abbaan kun hojjeteef kun hojjeteef kaaniif ta'es kanaafis ta'e hunda fuunee dibachuu hin qabaannu jechuudha. Wantoota kana fakkaatanii fi kan kana fakkaatan fuula keenya tuqsiisuu hin qabnu jechuudha. Sababiin isaas fuula keenya nu jalaa miidha. Akka fuulli keenya sensitiivii ta'u godha jechuudha. Fuulli keenya immoo sensitiivii yoo ta'e aduunis yoo tuqe hin danda'u, kireemii yoo fayyadamne nuuf hin mijaa'u. Kanaaf fuula keenyaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabaanna. Fuulli keenya nu jalaa haphata. Saniin boodas wantuma feene yoo goone fuulli keenya nuuf hin fudhatu jechuudha. Nu rakkisa. Kireemii adda addaa yoo dibannu nuuf hin galu, nutti hin fudhatu. Kanaafuu fuula keenyaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabaanna. Kireemiin kun naaf hin taane jechuudha. Fuula keenya duraan dursinee of eeggannoo guddaa gochuu qabaannaaf isiniin jedha. Afraffaa irratti immoo koolgeettiidha. Koolgeettii yeroo baay'ee fuula addeessaa bareechaa jedhanii fuulaaf ni dibatu. Akkuma faayidaa qabutti miidhaas qaba. Akkuma asiin duratti isiniin jedhetti wanta fuulaaf hin hojjetamne fayyadamuun bu'aa isaa irra miidhaa caalaa jechuudha. Koolgeettiin fuula keenyaaf yeroo dibannu jechuudha yoo ta'e fuulli nu goggogsuu danda'a. Akkasumas finniisa nutti baasuu danda'a jechuudha. Kanaafuu koolgeettiin ilkaaniif hojjetame malee fuulaaf miti. Fuula keenya wantuma argine tuqsiisuu hin qabaannu jechuudha. Shanaffaa irratti boodii looshiinidha. Boodii looshiin namoonni baay'ee ni fayyadamu. Yeroo tokkos fuulli isaanii ni dibatu jechuudha. Yeroo kireemiin yookaan sanskiriinii isaanii yeroo dhumattu kuni ta'uu hin qabaatu. Namoonni garii kan yaadan erga boodii keenyaaf ta'e akkamitti fuula keenyaaf hin taane jedhanii waan yaadaniif fuulas dibatu jechuudha. Kun gonkumaa ta'uu hin qabaatu.
fuula keenyaaf kan hojjetamu fi body jedhamee kan hojjetamu garagara body lotion urgaalee garagara qabaachuu mala kanaaf yoo isa fuunee fuula keenya dibanne yeroo dibannutti erga dibannee gara alaa baanutti aduun nu arguu danda'a wantoota akka finniisaa shifniinuu nutti fiduu danda'a jechuudha kana waan ta'eef wantoota akkanarraa fuula keessan of qusadhaa fuulli keenya takka hubade deebi'ee akka fuula duraanuuf ta'uuf baay'ee waan nu rakkisuuf wantoota akkanarraa of eegaasiniin jedha jaffarratti bishaan ho'aan fuula dhiqachuudha gonkumaa bishaan ho'aan fuula keenya tuqsiisuu hin qabaannu maaliif wazii fuula keenya san dhabuu dandeenya yeroo baay'ee irra deddeebinee bishaan ho'aan yeroo dhiqannu ta'e fuulli keenya ni goggogaa bareedina isaa dhabaa deema jechuudha kanaaf bishaan ho'aa fuula keenya tuqsiisuu hin qabaannu kan biraa immoo kan akka bunaa shampoo mayoneezii fi kan kana fakkaatan gonkumaa fuula keenyatti tuqsiisnee yookaan itti fayyadamuu hin qabaannu jechuudha yeroo rifeensa dhiqannutti fuula keenyarra shampoo sirriitti akka fuula keenya nun tuqne of eeggannoo guddaa gochuu qabaanna jechuudha kana fakkaata akka warra argattan abdiin qaba yoo jaallattan obboleeyyan keessaniif share godhaadha fuula keenya wantoota waroonni baay'ee jiru waa'ee fuula kan barsiisan anis yeroo tokko isin hojjedha wanta ani itti fayyadamee ilaalii jechuudha kan fuula kiyyaaf naaf ta'e isiniif illee ta'a jechuu miti kan fuula siif ta'e immoo anaaf hin ta'a jechuu miti kanaafuu fuula keenya kan beeknu nu waan ta'eef waan fuula keenyaaf nuuf tolu fayyadamnee ilaallee akkasitti odoosti fayyadamnee bareedaadha kireemiidhaan illee yeroo binutti expire date isaan ilaalleetiin osoo bitannee bareedaadha baay'ee fuula keenyaaf baay'ee of eeggannoo guddaa gochuu qabaanna jechuudha fuula keenya dura yoo hin eegin achi yoo bade nu rakkisa kanaaf isiniin jedha yoo jaallattan viidiyoo kana like share subscribe gochuudhaan obboleeyyan keessaniin naaf kaasiniin jedha gaafis ta'ee koomentii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan koomentii irratti naaf barreessaa hanga danda'een isiniif deebisa hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaatti naaf tura